Hayyee harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung jiran hordoftan nagaa keessanii egaan hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti kan isin argisiisu akkamitti hayyuu keenya Jawaar Mohammadiif akkamitti akka vote yookiin sagalee online irratti kennuu dandeenyu kan isin argisiisnu ta'a. Fakkeenyaaf hayyuu keenya akkasuma muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediifis ta'e Jawaar Mohammadiif akkamitti sagalee karaa online yookiin vote akkamitti akka kennuu dandeenyu kan isin argisiisnu ta'a. Akkamitti argachuu dandeenya kan jettaniif ammoo liinkii isiniif keenya liinkiin isaa viidiyoo kana jala ni jira. Kallattiidhaan yeroo liinkicha irratti cuqaastan gama websaayitii Oromiyaa Samsung irra isin galcha jechuudha. Haala kanaan websaayitii yookiin marsaariitii Oromiyaa Samsung isiniif bana yeroo isiniif bane ol harkistuun jechuudha. Bifa kanaan ol harkistu haala kanaan yeroo iddoo kanarra geettan bakka kanaan quba keessanii yeroo takka hayyuu keenya Jawaar Mohammad irratti ni mallatteessitu yookiin Dr. Abiy Ahmedis ta'e Jawaar Mohammadiif isin kan jaallattaniif haala kanaan quba keessanii yeroo takkaaf ishaaraa qubaa gootu haala kanaan erga irratti mallatteessitanii xiqqoo gasiixanii bakka kanarratti submit iddoo jettan argattanii haala kanaan submit gootanii xumurtanii jirtan jechuudha. Waan hayyuu keessaniif sagalee yookiin vote taataniif hedduu galatoomaa jenna. Karaa kanaan online irratti sagalee kennachuu dandeessu. Waan hordoftaniif galatoomaa akkasuma viidiyoo keenya like share gochuu hin irraanfatina.